obboleewwan koo kam jirtu fayyaa nagaa keessanii jirra galata gooftaa obboleewwan qaqqaalii warra gaggaarii kam jirtu hundi keessanuu baga jiraatanii warra gaggaarii yoo isiniin jedhu borri nagaatti eegamtanii warra geessanii malee waan biraan miti baga jiraatanii adda jaleen koon bareedu laala adda jaleen giyyaan bareeda miti baga jiraatanii gooftaa warqee du'e wayyoo aragoo silkii koo darbadde waaqayyoof galanni haa ta'u ani jira obboleettiin geggeessanii nagaa kooti galata gooftaa baga jiraattaa isiniin jecha obboleettii kiyya tokko biyya ormaa jirti obboleettii yoo isiniin jedhu kana wajjin dhaladhe caala kan obboleettii naa taate jirtu malee obboleettii wajjin dhaladhe ani fagoonyarraa hin qabu fageenya kan jiru ana bichaadha haadha koorraa fagaatee jiru ishiin piraankii godha akkamitti piraankii godha beektu amma obboleettii ishii tokko silaa soorsaan argate mana namaan jiratee piraankii godheeramti ishii kan mamaan jiraani uffata abashaa naati ayyaanni dhufee jira jennaan biyyoo sirraabu naan jedhe soorsaan kanuma bakka ergasii waliin oodee jirra samoona kana walitti hin dubbannu waliin dubbifnu isuma sijjin asaa jedhe siida waliidheen dhumarratti piraankiin ishii godha waan ishii soorsaa naan jettu wajjin laalla ati maal uffata abashaa mana kee deessee maal ittiin goota naan jetti moo amma malee hin ta'u boodannaa waan hundumtuu sirratetti hin bitatta tasgabbaa'ii naan jetti ta'ee waa ishiin jettu wajjin laalla dhugaa arbachuuf hin beeku wayya qanusti naa dawwalame silaa sirkiin keessa jechuun dawwalamu amma ishiin dawwaltutti amma naa dawwaltee kaadee ani kaameraan sirreeffannee garuu dhugaa dubbachuuf hin beektu ishiin samoona kana nagaa mana gaafachuuf nu dawwaltiin ma sagalee ergiti akka ishiin rifattu fanan umaa jalaa sagalee deebisaafis hin jiru dhaggeeffataas hin jiru maalumaaf deebistee haa dawwaltu kunoo dawwalaa toolte wajjin laalla washiin jettu wal laalla isheenuu amma dawwaltee ana dhaggeeffadhaa akkana jette miskiinni anaa nyaata fayyaa keetitti gookoo jirtaa siin jaalladha madaan kee akka minaa fayyitee jette sagaleedhaa qabde wayni miskiin akka jette jaallatu agartanii dhugaa rabbi baasawwee ettanii jennu baasawwee wajjin dhalattanii bichaadhaan miti namni kan siin jaallatu yookaan wajjin dhalattanii bichaadhaan miti obboleewwan waaqayyo kan siin kennu jechuudha garaa kun ammeessaa jirti garuu garaan tokko aarsinaan jechaa jira garaan tokko immoo dhiisinaan jechaa jira qanoo viidiyoo koon laalta waan ta'eef amsoo sooriumaa gochuu hin danda'u si aarsuu hin qaba amma soortaa wallalleen mana hin jiru waan godhu wallaale si mari'adha kanaaf nu argatee sanummoo na argatee keewwattu galee naan jechaa jira hin galuun jedha si maaltu si mudde uffata abashaa bitachuudhaaf amma eessa uffattee dhatta naan jetti moo maaliif si hin bitu jetti moo maal isa cannaqixa jetti moo dhugaa dubbachuu washin jettu qan waan ati jettu wajjumaan waan ati jettu obboleewwan koo warras kee laalanis hin laalu anis nan dhaggeeffadhaa harkaan immoo hojjechaa jira laalii naamisaan hojjedha harkaan immoo hojjechaa jira taa'uun hin jiru argitanii haadha mucaa taatan teessanii jechuun hin danda'amu harka tokko waa hojjechaa wanta ta'e hojjechaa malee baalukkaan hin qalladduu isin kunis kottaan nunna bunni taffee jira baazawwee waan jedhullee sanitti agarsiisu waxii ta'uun hojjechaa jira ayya buna koo sirraa fudhadhee dhufe kottaa nunna wajjin soorsaan irraa dhugee deeme ganama yaa dhiyoodhuma garuu hojjuman nunne dhugaa dubbachuudhaaf hojjuman dhugne ani gini harma baasa jedhani kanaaf jedhee tan buna dhuga woy miskiin washin jette sin dhaggeeffachiisa laala yoo bulteetti gulina qabteetti ani sagalee deebisaaf hin jiru ani haadhuma korreen gaafatti barachitti uf miskiin sagaleen koo mana mana koodee kiyya baay'ee sagaleen koo gadi na bu'ee jiraasi jarrinis mana jirti niitiin ciisaa jirti namichi illee niitiin ciisaa jirti kanaaf ani jaarsaa kursii jennaan kilaasii deemee sagalee si faayee maal keessa jirta siin boonaan fayyumaati wayyaa qabda maal keessa jirta amma qoricha sii qotaa kottu silkii ban dabi baazawwee silkii ishii ala jirti aseechi naaf hin dawwalu maal akka ta'e wallaale ishii yoo na dawwalte na argatte hin dawwaluuf hin danda'u sagalee qabeen malee
yeroon si dawwalu immoo taphaan jirtutti qofa dawwaltee kaatan kaameraa waan hin sirreeffannee fi dhugaa rabbi. Kabaja fayyaanaaf ta'ee naa jiraadhu. Sejjada rabbiin dhibee kee kanallee irraa bilisa siyaa baasu adaanaa lumii. Ameen ameen my habibti. Ameen fiqru. Ameen wuddiyye. Manaa dubbisa daraan sedhuti. Maazarii kooti badaraa jetti kaanii oomoon dubbisee maazarii konkoonu. Anu maazarii kiyyaa bara akka qanoon jaallattu kanatti nan jaalladha baazawwee. Kunoo erga ganama laman dawwale na laan kaamne silkii. Dhugaa siniin jedha. Obboleettii kiyyaa dawwalee jechuudha. Gizee laman dawwalee na laan kaamne. Obboleettii koo argadhu malee immoo haadha kiyyaan argadhu sababni isaa haati kiyyaa kan silkii beekanii hin qabatanii intalli immoo wayin bira jirti wayin biraa oli gad deddeemti jechuun iddoo barbaadde deemti kan beektu mala qeerroo wayyoo kanani maaloo dawwali biraa kiisi godha maaloo bagzaa bar dawwali ilaaliin wayin hojjechaa jira siniin jedheera immoo qalladdu itti aan malee iddoo linaanii resoorsa. Itti ani malee iddoo linaanii waan nyaata murree hojjechaan waan sin bashannansiisu yookaan waan piraankii itti bu'aartan illee hojjedhareetanii gara kana bagzaa bir dawwali. Nara bagzaa bir kana dawwali. Didde kaa dawwalu maan hin godhaka. Sinan jaalladha yoo ishin deebistee dawwaluu dhiistasi anan gadhiisa viidiyoo kana. Maaliif yoo laalte immoo yoo viidiyoo immoo baazawwee ishiin darbu viidiyoo ni gadhiisu. Maal akkan godhun beeku yoo laalte immoo deebitee piraankii naaf hin taatu yoo argite na rifattu ka baay'ee na jaallatti dhugaa dubbachuu filaa yoo na dhukkubillee waan tokkollee ta'e haati kee aduu xanaa ajjeesu ka waan ijji qanoo kee akkanaa ta'u ka ijji diina ishee ajaamu argitanii baazawwee nam tokko koomintii irratti nama arrabsituu namni nama jaallatu immoo tokko hin jira akka ofiisaatti akka haadha wajjin dhalatanitti kan nama jaallatan tokko garuu maaliif yaada badaa maa barreessitu iftanii warra dabdanii ilaalu viidiyoo osin hoqqisiisuu fakkaayyaa achi baatanii hoqqifanii warra hoqqisiisuudhaaf viidiyoo kan keessan warra jettan hoqqisaa achi baati yoo sin hoqqu manni kan madaamiiti keessatti gadi guuraa keessa ani isiniin qalladhu kaan qalli isiniin beeku yookaan immoo waa garaatti dhoksachuu hin beekon nan du'a malee hoqqisi ishiin na hoqqisiisuu viidiyoon kee jette sun dhaqa hoqqisatee beekta waan ta'eef maqaa kee dubbisee nan jira garuu maqaa kee dhaqxee hoqqisuu dandeessa abbaan nu jibbite siin jedha. Kuno waaqayyo horma fira namaa godhe haadha ofii caala namaa yaada. Kana nana dubbistu caala maatii soorsaa hin hafuu maatiin koo nafuu haati keellee jiru manuma ta'anii fayyuma isaaniiti. Naan jechaa tolti koottaa buna dhugaa siniin jira siniin jaaladha siniin buusu irraaffattaniitu sin jabanaa feermuuzii malee hin turtani agartanii mataa koo adda jalee akkatti dhaadhe kaleessa. Amma ishiin dawwaltutti nan eega dhugaa rabbi. Maalatti dubbattu naa dawwaluu didde akkuma isiniin jedhe asii jechuun naan dawwalu silkiin kan koo yoo ishiin achas naa dawwalte malee asii jechuun naan dawwalu maal akka ta'e hin beeku. Ishiin argadhu nama kan nan argadha dhugaa dubbachuudhaaf. Oduun oduu bunarraa ta'e kan maal go'u ture. Raankiin oduu bunarraa ta'e inafuufi numan deeyoon dhiise. Amma ni boocisutti hin dhiisu isheen booca jaallatti. Baay'ee gara laaftu wayiti amma ishee boocisutti hin dhiisu immoo sinii galee amma ishiin boosutti hin dhiisu hinuman godhaa fi erga ishiin karaa kanaan argachuu dadhabe karaa biraan argadha ishiinuu inuma dawwalti yeroo ishiin dawwaltu akkamitti akka ishee argadhu karaa biraan itti dhufamu karaa biraa kanas inuman gadhiisa hin dhiisu maalinna baay'een itti dadhabe ishee argachuuf baay'een itti dhamaa ture sinii galeera. Dhugaan siniin jedha baay'ee itti dhamaa ture baay'een eegaa ture kun amma daqiiqaa 10 darbe ergan eeguu qabee dhuftee hin jirtu ammaallee jechuudha. Sagaleellee ergeeraa fi akkuma siniin jedhe silkiin koo sin hin sobu ilaa kashii akka ofirraa darbatu sinitti agarsiisa. Kun ofirraa darbata barreeffama wayii natti fidaa jechuudha naan ishee dawwalu kun barreeffama kana natti fidaa jechuudha naan dawwalu seechi. Kanaaf sagalee ergeera maaloo wayin sitti mana dawwalme maalu jedhanii hin diddee. Hirphee amma sii godha qoricha kee sii qota qoricha kee obboleettii koo tokko baay'een jaalladha isheen hangafaa koo haati kiyya majammaraa deesse qoricha kee sii qota laa hirphee qoricha kee na eeggadhu akkamitti qoricha akka qotuuf beektu obboleettii ishii fi soddaa kee fi obboleettii kee maal godhe jedhanii walitti naqa. Aniif soorsa wal lollaanii obboleessi soddaan kan kee kootu maaliif si lolaa kootu makiinaa ola si ergaati kootu galii warra keetti naan jedhee
soddaan kee akkana naan jennaan obboleettiin kee immoo maaltu si gashee jettee isa wajjin wal lolanii sababa kootti namni achi wal fixaa jiranii jedhee walitti naqa kanaan biraan kee godha viidiyoo bira walitti deebina abbaan sinitti tole ilaala abbaan na salachaatan isa haa gabaanyu okay dhimma hin qabu warri na jaalatan na ilaala warri na jibbitan ol singame shaa keessaa godha manni kan madaa miti sinan jaaladha waan hordoftanii warri nagaa qabdanii sinan jaaladhaanillee viidiyoo kan biraa walitti deebina dhugaa waaqayyo mucayyoon yookaan guyyaa kana hunda walti hin dhiisu